ስሙሎ መዳዬ ከብሮሎ መዳዬ dhugaatiin kun biyya Ameerikaa keessatti jechaadha kan hojjetame. Dhugaatiin kun maalinni dhiiga dhala namaarraatii hojjetame jechaadha. Kan baay'ee nama dinqudha. Viidiyoo kana guutummaa isaa ilaala. Akkasuma immoo laayikii godhaa. Hiriyoota keessan bukkee akka gahutti sheerii godhaa. Sabskraayibii warri hin godhin sabskraayibii godhaa. Egaa gara dhugiitii kanaatti yoo deebine dhugiitiin kun akkuma argitanii True Blood jedha jechaadha. Kan baay'ee nama qaanessu nama saalfachiisu addunyaan kun gara kamitti deemaa jirti kan jedhudha jechaadha. Addunyaan kun xumura ta'uun ishee beekamaa guutuutti kan nama galudha jechaadha. Maaliif dhugaatiin dhiiga dhala namaarraatii tasuma hin barbaachisu. Dhugaatiin alkooliin ni kaaniyyuu akka hin barbaachisne macaafni ni dubbata. Akkasuma egaa True Bloodiin kun immoo warroota vaampaayirii ta'an dhala namaa ta'anii seexanoota warra ta'an jechaadha. Warroota dhiiga dhugan. Nuti fiilmii irratti kan nuti beeknu jechaadha. Fiilmii irratti lakkaan fiilmiin kana dura hojjetamaa ture. Addunyaa kanarra jiru kan jedhu mul'isa jechaadha. Vaampaayirii namni hin beekne hin jiru. Vaampaayirota kanaaf hojjetame jechaadha dhiigni kun. Saayitii isaanii kun akkuma sirchi godhe isinitti agarsiisu. Namni kamiyyuu jechaadha. Akkuma dhaabbata Amaazoon fa'aarraa fakkeenyaaf uffata garaagaraa ajajatanii bitatanii bakka jiranitti isaaniif ergama miti. Kunillee haala kanaan saayitii kanarraatii namoonni vaampaayirii ta'anii dhiiga kana bitatanii fayyadamuu danda'u jedhaniiti jechaadha kan isaan dhiiga kana hojjetan. Warroonni afurrii badoo warroonni eliminate yookiin 666 ta'an dhaabbata isaaniidha kana kan hojjete jechaadha. Maaliif hojjetanii? Akkuma argitan burcuqoo kanarra mallattoo ijaati jira. Icciitii ijaa immoo kana dura isiniif ibsee jira jechaadha viidiyoo darbe keessatti. Egaa akkasuma mee maastaawoqiyaa dhiiga kanaa ilaalla. Shooppii keessatti akkamiin gurguraa jiru kan jedhu. Maarkeetingii irratti iddoo kamitti gurguraa jiru kan jedhu. Suppermaarkeetii keessatti akkaataa isaan itti gurguran gabaaf dhiyeessanii jechaadha. Waan baay'ee nama dinqudha. Dhugaa dubbachuudhaafi dhugaatiin kuni kan baay'ee nama qaanessu kan amantii duukaarree walitti nama buusu akkuma argitanii True Bloodedha. True Bloodiin kun dhiiga dhala namaadha. Warroonni afurri badoo kun jechaadha. Wanta isaan addunyaa kanarratti fidaa jiran wanta baay'ee nama qaanessu wanta baay'ee waaqa duukaa walitti nama buusu amantii duukaa kan walitti nama buusudha jechaadha. Kun dhugiitiin kun biyya Ameerikaa keessatti erga rabsamuu jalqabe yoo xiqqaate turtii waggaa 11 walii dabarsee jira. Waggaa 11 jechuun baay'ee hedduudha. Nama qaanessa akkuma argitanii nama saalfachiisa fuula dhugiitii kanaarra kan jiru mallattoon ijaa jira. Piraamiidii agartan piraamiidiin illee ni jira. Kungaa beekamaa guutummaa guutuutti mallattoo irra 666 jechaadha. Kanaaf addunyaan kun gara dhumaatti waan dhufteefan isaan saffisaanii lubbuu dhala namaa balleessuudhaaf dhugaatii akkanaa kana qopheessan jechaadha. Kanaaf biyyi Ameerikaa baay'ee kan nama saalfachiistuuf kan nama qaanessitu gochaa badaa ta'e irra raawwataa jirti jechaadha. Egaa guyyaa irraa hubannoo akka qabaatanii fi addunyaan kun gara kamitti deemaa jirti jettanii akkasiin of gaafattan akkasuma immoo akkasiin barnoota argattaniifidha jechaadha. Dhugaatii kana kan barbaade isiniif qopheesse yaadaaf qiiqa qabdan koomentii irra kaa'aa. Hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Sheerii laayikii godhaa. Waa'een dhugaatii kanaa jechaadha. Kan baay'ee nama dinqudha waan ta'eef kutaa itti aanu keessatti illee waan baay'ee nama dinquu viidiyoo adda ta'e tokko qabadheen isiniif hin dhiyaadha. Galatoomaa turtii gaarii.